Wallagga Lixaa aanaa Gimbii ganda Tolee keessatti haleellaa hidhattoonni sanbata darbe raawwataniin namoonni baay'ee ajjeefamuu kanneen ajjechaa kanarraa hafan BBC'tti himan. Aanicha ollaa sabna Amaaraa keessa jiraatu keessatti haleellaa raawwatame kanaan namoonni nagaa dhibbaan lakkaa'aman ajjeefamanii kanneen kumaan lakkaa'aman ammoo naannoo sana gadhiisanii akka baqatan dubbatu jiraattonni. Jiraattonni lama ajjechaa kanarraa lubbuun hafuu himan akkaataa haleellaan kun itti raawwatee fi haala amma jiru kana jedhan. ግማሽ የተሰበሰበም አለ ያልተሰበሰበም አለ ግማሽ ተቀበረ ትናንትና reeffi gariin walitti qabameera gariin walitti hin qabamne gariin kaleessa awwaalameera iddoo biraatti ammoo har'a awwaaluuf raayyaa ittisaa waliin deemaniiru ani amma ollaa coqorsaa jedhamuun jira ana jalaa obboleessaa fi haadha warraa obboleessa kootii qofatu ajjeefame garuu namni ijoollee isaatii haadha warraa isaa fi obboloota isaa dabalatee namoonni 21 jalaa ajjeefame jira naannoo nuti jirru kanatti namoota 250 ta'an awwaallee jirra bakka biraa kan jiran garuu hin awwaalamne haleellichi sanbata ganama naannoo sa'aatii 3:20 eegalee hanga sa'aatii 7tti ture raayyaan ittisaa kan dhufe naannoo sa'aatii 11tti hanga sanatti bosonatti baqannee turre isaanis kan ajjeesanii waan fedhan raawwataniiru ganama waan tureef warri dhiiraa hedduun gara qonnaatti bahanii turan kanaaf ajjeefaman harki caalu dubartootaaf daa'immanidha waa'ee manaa fi qabeenyaa namni dubbatu hin jiru akkamiin osoo namni du'aa jiru waa'ee qabeenyaa dubbanna namni qabeenya isaa gateetu baqate bakka ani amma jirutti gara 20 ta'utu walitti qabamee jira warri mootummaa dhufanii nu ilaalanii waan gaddan fakkaatanii deebi'anii deeman namni kana nuun jedhe hin jiru warri du'aniiru warra jiruuf furmaata akka nuuf kennan barbaanna amaara jedhamnee ajjeefamne waan ta'eef yoo seerri jiraate gara biyya keenyaa akka nu geessan yoo ta'u baates har'a ilaallee kan du'e kan hafe biyya isaatti haa galuu jedhee miilaan qajeeluuf uummanni as jiru murteeffatee jira. የሞተው እየሞተ መውጣት ብቻ ነው በእግሩ እየሄደ ነገሩ ይገባል ነው አሁን ጉትን ሰፈር ከሚባለው 35 ሰው የሞተው ማለት ነው 8 ሰው በቤት ውስጥ ዘግተው ነው ያቃጠለው ኦላ ጉቱ ጀደሙት ነመ 35 ዱኤ ነመ 8 መነ ወሊን ጉበኔ አጀሰን ጮቆር ሰዶ ጀደሙት ተሞ ነመ 102 jaatamaa iddoo jedhamutti akkanuma nama 101 ajjeefame baganuu iddoo jedhamutti reeffi kaafamaa kan jiru nama hanga 95 galmeessine jirra aleellaa kana onek shanee warra jedhamantu gareedhaan ta'anii raawwatan nuti gara qonnaa baanee turre dubartootaa fi daa'imman manatti hafan fixan kaleessa warri aanaa dhufanii ilaalanii turan garuu homaa wanti uummataaf godhan hin jiru manni gubatee qabeenyi saamameera horiis ooffatanii jiru uummanni harka duwwaa beelaa jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa ajjechaa kana ilaalchisuun sanbata baaseen haleellaa kanaan lubbuun namootaa darbuuf qabeenyi barbadaa'uu himeera. Humni shororkeessaa shanii tarkaanfii mootummaadhaan fudhatamaa jiru fuuldura dhaabbachuu waan dadhabeef namoota nagaa irratti haleellaa raawwatee jedha ibsichi. Waraanni bilisummaa Oromoo kan mootummaan haleellaa kana raawwatan jechuun himatu haleellaa jedhame kana humnootuma mootummaa gaachana sirnaa jedhamantu maqaa waraana bilisummaa Oromoo xureessuuf raawwate jechuun qorannoon walabaa akka raawwatamu gaafateera. Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmad ergaa ganama Tiwiitarii irratti barreessaniin bakkawwan haleellaan itti raawwatamanitti nagaaf tasgabbii deebisuun hojii ijoo mootummaan dursa kennuufidha jedhan. Oduuttaanuun kaleessa waaree booda naannoo sa'aatii 9 Finfinnee kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftoo naannoo Qayyaafar jedhamutti ijoolleen 2 bishaan lagaan liqimfamanii lubbuun isaanii darbuu poolisiin magaalaa Finfinnee hime. Torban darbe keessas daa'imni tokko mana barnootaatti utoo galuu lolaan fudhatamee haga ammaatti reeffi isaa hin argamne. Dubbimaan poolisii magaalaa Finfinnee ittaanaa koomaandar Maarqos Taaddasa ijoolleen kun akkamiin akka du'anii fi of eeggannoo maatiif hawaasni gochuu qabu kana jedhan. ኳሱ ወንዝ ውስጥ ሲገባባቸው እንግዲህ ዛራት ስለሆነ ኳሱን ለማውጣት kubbaa utoo taphatanii kubbaan yeroo laga keessa jalaa bu'u ijoollee waan ta'aniif kubbaa isaanii laga keessaa baasuudhaaf otoo yaalanii bishaaniin liqimfamanii lubbuun isaanii darbeera umuriin isaanii ganna 14 fi ganna 9 akka ta'e odeeffannoo qaba mucaan inni tokko bishaanuma keessatti lubbuun isaa darbe inni tokko immoo gara hospitaalaa utoo geeffamu lubbuun isaa darbe kaleessa guyyaa nama gaddisiisu ture utoo hojjettoonni yeroo balaa bakkicha hin ga'iin hawaasa naannichaa ture kan ijoollee kana bishaan keessaa baase lagni kun dirree cina jira garuu ijoollee waan ta'aniif gadi fageenya lagichaa beekuu dhiisuu malu namni biraa jiraachuu dhabuusaadha malee waan ittifamuu danda'u ture amma ganni kun cimaa deemeera
Yeroo bonaatti ujummoon hedduu waan adda addaan ni duudu. Kanaaf bishaan ol yaa'ee balaa hedduu ni geessisa. Kanaaf qaamoleen dhimmi kun isaan ilaallatu kanarratti xiyyeeffatanii hojjechuu qabu. Kanarra darbee garuu maatiin ijoolleef xiyyeeffannaa addaa kennuu qabu. Hawaasnis ijoollee bakka balaaf isaan saaxilutti yoo arge callisee bira darbuurra itti dheekkamuu qaba. Haala kanaan hojjechuu kan dandeenyu yoo ta'e balaa waqtii gannaatti uumamu hir'isuu waan dandeenyu natti fakkaata. raadiyoo BBC afaan oromoo dhaggeeffataa jirtu gidduutti immoo oduuwwan gaggabaaboon isinitti hima. Mootummaan naannoo Amaaraa tarkaanfii seera kabachiisuu fudhachaa jiruun hidhattoota maqaa faannootiin gurmaa'anii yakka raawwatu jedhee shakkii 12,000 ol to'achuu miidiyaan naannichaa gabaase. Shakkamtoota to'ataman keessaa 3,746 miseensota raayyaa ittisa biyyaa, poolisii humna addaa naannichaa fi poolisoota idilee keessaa bahuun faannootti makamanidha jedhameera. Korri nagaaf tasgabbii gaanfa Afrikaa irratti xiyyeeffatuu fi biyyoota naannichaa hirmaachise Chaayinaan deeggaramu har'a Finfinneetti eegale. Chaayinaan dhiyeenya gaanfa Afrikaatti ergamaa addaa kan muudde yoo ta'u, haala nageenyaa gaanfa Afrikaa irratti kora akkanaa yoo qopheessitu kun ka jalqabaati. Ogeessi fiilmii Chaayinaa himata jibba sanyummaa fi saamicha humna daa'immaniin himatame Maalaawiin barbaadamaa ture to'annoo jala oole. Maalaawii keessa jiraachaa akka ture Luukee ijoollee biyyatti ergaa afaan Chaayinaan jibba sanyummaa of keessaa qabu dubbachiisaa viidiyoo waraabuun intarneetii irratti maallaqa ittiin argachaa ture. Cheelsiin taphataa Maanchestar Siitii Rahiim Sterling mallatteessifachuuf waliigalaa jira. Bara dorgommii xumurametti taphoota Pirimeer Liigii 30 irratti Siitiif galchii 13 kalakkoofsisee Rahiim Sterling mallatteessisuuf Ingiliiziin ala kilaboonni gurguddoo hedduun gaaffii dhiyeessaa jiru. Odeessa isatti aanutti wayitan ce'uu sanbata darbee magaalaa Naqqamteetti kaajjeefame barataa hundaa ol beenyaa guyyoota sadiif reeffa isaa akka hin kennamne dhorkamee erga ture booda har'a sirni awwaalchaa isaa raawwachuu maatiin himan. Obboleessa Qondaala Baa'oo kan wayitaamaa mana hidhaa jiru lammii beenyaa akka ta'e barataa hundaa ol osoo qormaata kutaa 12ffaaf qophiitti jiru abbaa torbee jedhamuun akka ajjeefame obboleessa isaa Firaa ol beenyaa BBC'tti himeera. Mucaan quxisuu keenyadha. Hundaa ol beenyaa jedhama. Barataa kutaa 12 magaalaa Naqamteetti barataa tureyyuu akkuma kanaan jiru jimaata galgala sana kan ajjechaan irratti raawwate jechuudha. Magaalaa Naqamtee naannoo Rift Vaalii Yuunivarsiitiin itti argamuttidha. Akkamitti dhageessan maatiin waa'ee ajjechaa isaati? Egaa nuni jimaata halkan odeeffannoo namni kamiyyuu qabu dhukaasii magaalaa sana keessa ture kan jedhamudha. Gaafa lafti baruu immoo namni ajjeefame jira waan jedhus dhageenye turre. jedhamu immoo namoonni baay'eenis miidiyaa hawaasaa kanarratti naannessuu gaafa eegalanii anis waan sana nan argeeyyuu sanuma argeetan wantoota jiru gaafa ni qoqqoradhu waan suni dhugaa akka ta'e dhagaanis mirkaneessuu kan hin danda'e jechuudha. Eenyu akka ajjeesee maaliif akka ajjeefame yeroo inni ajjeefamu naannootti ajjeefame maaltu akka ture waan dhageessan qabdu? Dhageenya irraa inni ajjeefamuu isaarra guyyaa arfaffaadhaa sana gidduutti wantoota danda'ame namoota naannoo sana jiru irraas waan jiru qulqulleeffachuuf yaalii goone irraa ijoolleen mana turanii qayyabataa turaniiti gara galgalaa shayii dhuguudhaaf naannoo Rift Vaalii jedhamu kanatti bahu bakka sana ta'anii tusaanii waan ajjeetan eeggataa jiranidha. Dhaqeedhuma dhukaasii akka jedhames magaalaa keessatti guutummaatti baname osoo hin taane dhaqaniidhuma isaanuma irratti bananii isa booda inni ajjeefame warra kaan immoo hin qabanii kan biraanis madaa'aniiru jechuudha. Odeeffannoo nuun qabnuuni ajjechaa sana kan raawwate immoo qaama humnootuma nageenyaadha jechuudha. Ergasii reeffa isaa fudhataniittu moo eessa akka jiru beektu? Egaa guyyoota akkuma isin jedhe jimaata kana kaasee aga amma saayitii kanatti wal dura dhaabbannaadhumatti ture reeffa akka hin kennamne kunuwaata guyyaa furii guyyoota arfan kana karaa adda addaa yaaliin godhamee akka jibbaataatti amma saayitii kana akka carraa akka awwaalamuuf firee kennanii awwaaluudhaaf amma wanti jiru adeemaa jira jechuudha. Amma saayitiin sittaasa'uu kanallee adeemsuma sanarra jiramaa jechuudha. Eessa ture guyyaa sadan kana reeffa eessa akka ture quba qabdu? Hospitaala ture moo? Hospitaala
hospitaala magaalaa Naqamtee keessa. Gaafa fudhachuudhaaf gaafattanii hin dhorkamtanii moo maaliif amma kana ture? Nuun akka maatii qofatti iyyuu miti namoonni jiru jedhaman jaarsoliin biyyaas qeesonnis namoonni jiru jedhamu akka magaalaa sanaatti jiru jedhamu gaggaafatamaniiru. Gaafa gaggaafatamanii kallattiidhaan hin laannu hin jedhani garuu kan isaan jedhan maalinni dhimmi mucaa kanaa isiniin ilaallatu waan ta'eef dhimma kana keessan galinaa isiniin geessin qabanya waan ta'eef rakkoo biraa keessa akkasin seentan hin barbaannu yaada jedhuunidha jaarsoli kan isaan irraa deebisaa turani. Sanarrayyuu immoo maalinni hospitaala san guyyoota sadan kana guutummaa guutuutti hospitaalli suni tika mootummaatiin poolisii mootummaatiin poolisoonni sadarkaa adda addaa irra jiran illee uffata jijjiirratan uffata siviilii uffatanii magaalaa sana hospitaala sana keessa turanii jechuudha. Kanaaf sodaan tureera namoonni doorsifamaa turanii gara sanatti dhiyaatanii dhumallee dhimma kana itti gaafatamummaadhaan deemanii dhuma akka hin xumurreef doorsisaa ture. Warri dhimmi isaas ni ilaallatu jedhanii deebii kennan kuni poolisoota bulchiinsa magaalaa Naqamteeti moo? Eeyyee qaamolee mootummaadha. Gandillee jechuudha. Gandallee deemamee haasofsiifame. Gandillee wanti isaan ittiin jedhanii waanuma akka kanaadha jechuudha. Sababa ajjeechaa isaatii hoo sababa kanaaf ajjeefame kan jedhu qaama mootummaarraa akkuma jette yookiin gandarraa yookiin poolisiirraa wanti dhageessan jira akka maatiitti. Egaa isaan erga ajjeesanii booda naannoo sanatti fokkorri ture abbaa torbee ajjeefnee waan jedhudha akkuma siin jedhe immoo mucaan kun barataadha qormaataaf qopheessaa jira. Waan abbaa torbeettis maqaan naamuun qabu garuu dhaadannoo isaan bakka sanatti dhaadataa turanii abbaa torbee ajjeefnee waan jedhu wayitidha jechuudha. Mootummaa bakka sana turan. Barataan kun rasaasaan ajjeefamuu fi reeffisaa guyyoota 4 darbaniif hospitaala magaalaa Naqamtee akka ture BBC'n maddiin hospitaalicha keessa jiran irraa mirkaneeffatee jira. Dhimma kana irratti waajjira poolisii magaalaa Naqamtee irraa ibsa dabalataa argachuuf yaaliin goone hin milkoofne. Xumura irratti waa'ee shamarree dorgommii miidhaginaa garaagaraa injifachuun beekamtii qabdu garuu ammoo sababa waraana kaaba Itoophiyaatiin jiruu baqaaf saaxilamte isinitti himna. Salaamaawwiit Taklaayee jedhamti. Dorgommii miidhaginaa Miss Grand Internationalii fi Miss Itoophiyaa kanneen isheen mo'atte keessaati. Wayitammaa Ingiliz keessa jireenya sodaan guutame jiraachaa akka jirtu himti. Maaliif biyyaa baqachuu akka murteessite kunooti. Sababa haala biyya keessa ture nan ba'e. Biyya koo keessa jiraachuu waan hin dandeenyeef. Sababa eenyummaa koo nan dirqamee ba'e. Waraanni eegalamuu isaa waggaa 2 duran hojii gurgurtaa uffata aadaa koof jedheen Finfinnee irraa deemee Maqalee jiraachuu eegale. Utuun achi jiru yeroo waraanni eegalu waan baay'ee dhabne. Gadadoo fi gaddi dhalattoota Tigraay kamirrayyuu ga'ee anaa fi maatii koorras ga'eera. Maatiin koos qe'ee isaanii irraa buqqa'aniiru. Guyyaa tokkoof biyyaa bahee jiruu baqaan jiraadha jedhee yaadee hin beeku kan jettu dhalattuun Tigraay kun imalli isheen Ingiliz seenuuf taasiftee sodaachisaa akka ture BBC'tti himteetti. Imalli keenya baay'ee hamaa ture. Firaansiirraa gara Ingilizii yeroo bishaaniin imallu baay'ee rakkisaa fi sodaachisaa ture. Daandii nuti fudhannes bakka nyaati hin jirree fi baay'ee qorru ture. Dhalattoonni Tigraay ani beeku lagicha keessatti liqimfamanii hafan jiru. Haala ani biyya keessatti dabarseerra hamaa miti jedheen malee imala akkanaa akka fudhataniif eenyuun iyyuu hin gorsu. Kan abdii nama kutachiisudha. Amma Ingiliz keessa kooluu galtummaa gaafadheen jira. Jalqaba hoteela keessa nu ka'an. Amma manneen jireenyaa waliin nuuf kennan. Hanga dhimmichi ilaalamutti hojii hojjechuus ta'ee as keessaa ba'ee socho'uu hin danda'u. Hojii koo fi ogummaa koo hunda booda jireenya baqaa keessatti of arguu kootti nan gadda. Ammatti nagaa qofan hawwu. Dhaggeeffattoota keenya odeessaaleen qophii har'aatiif qopheeffanne isaanuma kana odeeffannoowwan dabalataa marsariitii keenya www.bbc.com afaan oromoo akkasumas fuula feesbuukii keenya BBC News afaan oromoo irraa argachuu dandeessu. Boorsaa sagantaa wal fakkaataan walitti deebina hagasittuu horaa bulaa deebana.